Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegalee raayyaan Itoophiyaa haleellaa cimsuu beeksise gama kaaniin raayyaan himannaa naannoon Tigraay Eertiraan waraana irratti qooda fudhatte jedheef deebii kenneera. ከውጭ ሀገር ጋር ሆነን ሰራዊቱ biyya alaa waliin taanee akka raayyaan Tigraay waraanaa jirutti dhiyeessu jarri TPLF kun dogoggora. ይሄን ስህተት ነው. Daangaa naannoo Tigraay irratti lammiileen nagaa bakka tokkotti ajjeefamuun gabaafameera. Eenyutu himatame gaafanneerra. Gidduu kana qofa hidhaan gaazexeessota raawwate isa yaaddeessu koomishiniin mirga namoomaa beeksiseera. Haleellaa mootummaan Gujitti hidhattoota irratti raawwate jedhe. Humna hidhate kana baay'een ajjeefamee jira, baay'een ajjeefameera, baay'een lola keessatti qabamee booji'ameera. Dhimmoota kaan dabaladhee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Raayyaan ittisa biyyaa humraarraa kiiloomeetira 60 fagaattee argamtuu fi Idris jedhamtutti hidhattoota naannoo Tigraay irratti haleellaa banuu beeksise. Ajajaan olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa miidiyaa biyyaalessaaf akka beeksisanitti raayyaan erga haleellaan irratti raawwatee booda of cimsuun haleellaa cimseera gara shireettis qajeeleera. Si'achi ergamii raayyaa xiqqaadha jechuun oopereeshiniin yeroo gabaabaatti akka raawwatu abdii qabaachuu isaanii ibsan. Dhimma kanarratti gama Tigraay wanti jedhameen jiru. Gama kaaniin immoo lola deemaa jiru baqachuun lammiileen Itoophiyaa 6,000 Suudaanitti baqataniiru. Firaafolee dhugaasaa gabaasa qabdi. Qondaaltonni Sudaan baqattoonni Itoophiyaa yoo xiqqaate 6,000 lola naannoo Tigraayitti taasifamu baqachuun biyyattii seenuu beeksan. Tajaajilli oduu Sudaan Sunaa namootni waraana kana baqatan naannoo biyyattii Alqadariif jedhamutti baqachaa akka jiran jiraattotaa fi aangaa'ota naannichaa wabeeffachuun gabaaseera. Akka gabaasichaatti qondaaltonni biyyattii guyyoota muraasa dhufanitti namoonni 200 ta'an akka itti baqachuu malan tilmaamaniiru. Kanaafis qophii gochaa akka jiran ibsaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN lola Tigraay keessatti adeemaa jiruun lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman baqannaaf saaxilamuu danda'u jechaa ture. Poolisiin federaalaa ammoo ajajaan kaabaa raayyaa ittisa biyyaa akka haleelamu dhaaba TPLF waliin dalaganiiru jechuun shakkee qondaaltota waraanaa 17 kanneen gameeyyii ta'an dabalatee to'annoo jala oolchuu beekseera. Kanneen shakkiin to'ataman jedhan kunneen toora kominikeeshinii waraana ajajaa kaabaa fi miseensota raayyaa biroo turani kan jedhaman. Badii kanaaf shakkamaa ijoo kan jedhaman Meejor Jeneraal Gabramadin Fiqaaduu maqaa masoo waddii naccoo jedhamuun beekaman to'atamuun gabaafameera. Gama kaaniin ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Meejor Jeneraal Yilmaa Mardasaas haleellaan qilleensaa lammiilee nagaa akka hin miinetti adeemsifamuu itti fufa jechuun dubbataniiru. Haleellaa qilleensaan kuusaa boba'aa akkasumas kuusaa meeshaa waraanaa irratti xiyyeeffatamuu ibsan. Pireezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon ibsa kaleessa kennaniin haleellaa xiyyaaraa magaalaa fi baadiyyaa mudatu ibsanii turani. Kanaanis badii guddaatu qaqqabe jechuun ala waan ibsan hin qabani. Naannoon Oromiyaa fi Amaaraa ammoo haleellaa humni addaa Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti bane jedhan balaaleffachuuf hiriira nagaa guyyaa boru waamuu isaanii beeksaniiru. Hiriirri naannoo Amaaraatti waamame magaalota muraasa qofatti yoo ta'u kunis sababa nageenyaanii jedhameera. Humni addaa naannoo Amaaraa humna nageenyaa federaalaa waliin ta'uun humna nageenyaa naannoo Tigraay waraanaa akka jiran qondaaltonni ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed immoo uummanni naannoo isaa akka eeggatu dhaamsa dabarsaniiru. Gariin TPLF juntaa jedhanii waaman abdii kutateera rakkoo nageenyaa uumuu mala jechuun himatanii hawaasni qe'ee ofii akka eeggatu dubbataniiru. Dabalataan dhalattoota Tigraay irratti dhiibbaan homaatu akka hin geenye hunduu eeguu qaba jechuun illee dhaamaniiru. Maayikiroofaayinaansiin dadhabii hojjettoota mootummaa naannoo Tigraay keessa jiranii fi 100,000 ol ta'u jedheef mindaa ji'a tokko kaffalaa jiraachuu beeksise. Kunis baankilee naannicha keessa jiran waan cufamaniif jiraattonni rakkoo akka hin seenneef jechuun hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbatichaa obbo Mulugeetaa Birhaanuu BBCtti himaniiru. Gama kaaniin dhalattoonni Tigraay biyya ormaa jiraatan maatii isaanii argachuu dadhabuun yaadda'uu himan. Jiraataa Keeniyaa Naayiroobii kan ta'e Saamsoon Hadguu fi Ameerikaa Kaansaas kan jiraatu Fitaawii Soorii sababa tajaajilli bilbilaa fi intarneetii adda citeef dhiphuu keessa jira jechuun BBCtti dubbatan. በጠቅላላ በጣም መጥፎ ስሜት ነው ማለት እችላለሁ። miirri jiru guutummaatti hamaadha jechuun nan danda'a. Kan nama jibbisiisudha. Maatii koo kan hin argadhe torban lamaan dura ture. Harmee koo waliin yeroo dhumaa yemmuu haasofne dhukkubsattee turte. Amma haala akkamiirra akka jirtu hin beeku. Baay'ee waan nama dhiphisudha. Odeeffannoo argachuuf miidiyaa hawaasummaa nan hordofa. Ta'us garuu naannoo Tigraay intarneetiin waan hin jirreef hiriyoota koo waliinis wal arguu hin dandeenye. ኢንተርኔትም ስልክም ስለሌለ ኢንተርኔትኒስ ta'e bilbilli waan hin jirreef
ijoollee koo lamaanii fi maatii koo guutuu gara torban tokko oliif argachuu hin dandeenye. Hundi isaanii nagaadha jedhee nan abdadha garuu akkan itti baruu danda'u hin jiru. Miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee naannoo Tigraay kan akka Dimtsa Wayyaanee irraa odeeffannoo argadha. Filannoon biraa waan hin jirreef. Bilbiltee maatii kee yeroo haasofsiistuu fi haala isaan irra jiran gaafachuu yeroo dhabdu miirri jiru baay'ee nama jeeqa. Ibsuufiyyuu kan nama rakkisudha. Dhiphina keessa jirra. Waa'ee adda cituu tajaajila bilbilaa qaamoleen federaalaa fi naannoo Tigraay wal himatu. Guyyaa kaleessaa pirezidaantiin naannoo Tigraay waraanni Eertiraa daangaa cabsee nu waraanaa jira jechuun mootummaa federaalaa himataniiru. Guyyaa irraa ibsa kan kennan ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa himannaa Dr. Dabraziyoon balaaleffachuun deebii kennaniiru. Dr. Qanaan kun oduu sobaati jechuun humnoonni naannichaa waraana kaayyoon qabnetti qabamaniiru jechuun dubbatan. ከውጭ ሀገር ጋር ሆነን ሰራዊቱ የትግራይን ህዝብ እንደሚወጋ አይነት ነገር አድርጎ ያቀርባል። Biyya alaa waliin taanee akka raayyaan Tigraay waraanaa jirutti dhiyeessu jarri TPLF kun dogoggora. Humna badii kana balleessuuf raayyaan deeggarsa eenyuyyuu hin barbaadu. Garee kaayyoo uummataa hin qabne haafu humni kana caalullee yoo dhufe humna dabalataa malee raayyaan ergama raawwachuu ni danda'ama. Lammaffaa humna alaa waliin ta'ee biyya si waraanu kanaafis hin hundoofne gantummaa akkanaas hin qabu. Gareen kun akka seeratti dhiyaatu ifa. Kun gaaffii hin qabu. Kana isaanis beeku. Garuu oduu sobaa uumuudhaan waliin dha'uun oduu sobaa keessa dhokachuudhaan yeroo gabaabaafis ta'u umurii isaanii dheeressuudhaaf yaalii taasisanidha kuni. Humni addaa fi milishaan Tigraay garee badii kanaaf da'oo ta'uu hin qabu. Isaan kan itti fayyadaman garuu milishaa fi humni addaa faayidaa itti hin arganneen lola kaayyoo hin qabneef hiriiruu hin qabu. በተጠቀሙበት ልዩ ኃይሉ ሚሊሻው ምንም ጥቅም በማያገኝበት ዓላማ ለሌለው ጦርነት መሰለፍ አለበት። Gama kaaniin magaalaa daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay bira argamtuu fi Maayikadaaraa jedhamtutti tibbanaa jechaan sababa ureeffate raawwachuu gabaafameera. Paartiin badhaadhina Amaaraa fi sochiin biyyaalessaa Amaaraa ibsa baasaniin yakkisu kaneessa raawwate jedhan. Miidiyaan naannoo Amaaraas jiraatota dubbisee jedhee akka gabaasetti jiraattonni ajjeechaa raawwatu ibsaniiru. Miidiyaa hawaasummaa irrattis suuraan reeffa namoota siree irratti hafamee fi baay'atee mul'atu qoqqoodamaa ture. Dhaabbileen lamaan lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhan hin ibsine. BBC'n addatti abbaa ajjechaa raawwate qaama olabarraa mirkaneeffachuu baatus dhaaboleen lamaan humna addaa naannoo Tigraayitu lolaan mo'amee jennaan lammiilee nagaarratti ajjechaa suukaneessa raawwate jechuun himataniiru. Dhimma kanarratti deebii akka kennan kan gaafanne dubbii himaa ittaanaa naannoo Tigraay obbo Hadduush Kaasu himannaa irratti ka'ee balaaleffataniiru. በዘር ሲጠቃ የነበረው ከሁለት ዓመት ተኩል በላይ waggoota lama caalaaf sabummaa isaan kan miidhamaa ture uummata Tigraay. Uummanniif mootummaan Tigraay siyaasa saba bu'uura godhate hin hordofu. Humni nageenyaa Tigraay saba adda qoodee tasuma haleellaa hin raawwatu. Uummanni Amaaraaf Tigraay immoo wal dhabu jedhanii yaaduun hin ta'u. Uummanni lamaan uummata wal keessa jiraatudha. Kanaaf haleellaan raawwate jedhame waan hin yaadamnedha. ስለዚህ የማይታሰብ ነው። Amma mooduun gaggabaabaan sinitti magaalaa Finfinneetti boombiin lafatti gatamee ture dhuka'uun nama tokko miidhe. Poolisiin magaalittii akka beeksisetti ganamarraa riqicha du'aa jedhamu biratti dhuka'e. Lammiin Naayijeeriyaa viidiyoo sobaa akka waan pirezidaantiin biyyattii Muhammadu Buhaariin kaabinee isaanii keessaa ministeera dhimmoota hawaasummaa waliin bultii jaaratanitti hojjetee miidiyaa hawaasummaa gubbaa irratti raabse ji'oota booda himan irratti baname. Kaaba biyyattii bulchiinsa Kaanoo keessatti kan himatame Kabiru Muhammad to'annoo jala oolee ji'a 10 booda kibxata kaleessaa himanni irratti banameera. Qondaalli bulchiinsa Joorjiyaa Biraad Raafensberger sagaleen filannoo isteetichaa irra deebiin akka lakkaa'amu dubbatan. Joo Baayiden isteetii Joorjiyaa keessatti sagalee 14,000 dursaa jiru jedhameera. Addunyaa irratti ministeerri muummee Bahareen waggaa dheeraa bulchuun beekaman Khaliifaa bin Salmaan Al Khaliifaa umurii ganna 84tti du'aan boqotan. Ilmi mootii Khaliifaan erga Bahareen walabummaa ishee bara 1971 argattee aangoo qabachuun hanga guyyaa boqotanitti biyyatti bulchaa turan. Oduuwwan kanatti darbaa hidhaan gaazexeessitootaa gidduu kana dabalee yaadda'uu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksise. Hidhaan gaazexeessitootaa yeroo mootummaan federaalaa humnoota mootummaa
humnoota naannoo Tigraay ajaja fudhachuu dhaban jechuun yeroo haleellaa banetti dhaga'ame. Gidduu kana qofa gaazexeessitoonni 3 ejensii pireesii Itoophiyaa irraa akkasumas gaazexeessaan duraanii OMN Udii Musaa hidhamuu beeksise. Gidduu kana immoo gaazexeessitoonni 2 Addis Standaardii fi Awuloo Miidiyaa irraa hidhamaniiru. Komishinichi dhimma gaazexeessitoota hidhamanii adeemsa seeraan akka hordofamuu qabu qondaaltota mootummaatti hubachiisuusaa gorsaan komishinara mirga namoomaa fi dubbii himaan komishinicha AROMO BBCtti meera. እስካሁን ድረስ እኛ መግለጫ አውጥተናል። በዚህ እንደዚሁም እየተከታተልን መሆኑን ያሳወቅነው dhimma kanarratti ibsa baasnee dhimmicha hordofaa akka jirru kan beeksifne yeroo kamuu namoonni bu'uura seeraa malee fi haqa malee hidhamuu akka hin qabne mirga qaban ibsuun akka hin hidhamne waamicha taasifneerra. Waa'ee gaazexeessitoota hidhamaniis odeeffannoo walitti qabaa jirra. Dhimma hidhaa kana qaamolee mootummaattis beeksifneerra. Yeroo gaazexeessitoonni hidhaman dhaabbati keenya ni hordofa. Wanti amma Itoophiyaatti nama yaaddeessu gaazexeessitoonni irra deddeebiin ni hidhamu. Kaan yeroo gabaabaa keessa qoratamanii gadhiifamu. Kaan immoo ni turu. Akkuma dura jennee namoonni adeemsa seeraan ala akka hin hidhamne waamicha taasifna. ያለ መታሰር መብት እንዲከበር አሁንም ጥሪ እናቀርባለን። ወደፊትም ጥሪ የምናቀርበው ጉዳይ ነው። Godinni Gujii tibbana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoof jedhanii fi mootummaan ABO shanee jechuun waamurratti haleellaa yookiin opereeshinii gaggeesseen kaan ajjeesuu kaan madeessu ibseera. Akka biiroon kominikeeshinii Oromiyaa kominikeeshinii godinichaa waabeeffachuun ibsetti hidhattoonni 14 ajjeefamaniiru, 13 immoo qabamuu ibsee 17 ol kan ta'an immoo madaa'uun gabaafameera. Bulchaan godina Gujii obbo Taaddalaa Udoo haleellaa raawwatee jedhan akkanaan BBCtti himan. Barakuma lamaaf kudha lama naannoo ji'a kurnaffaatii kaas mee sakatta'insa guddaarra jirra. Sakatta'insa olaantummaa seeraa kabachiisuu, yakkamtoota seeraa dhiyeessuu kana hojjetaa turre. Dhumarratti qaamni kun yaamicha taasifameef kamiyyuu didatee jennaan hidhannootti galame. Tarkaanfii hidhannootti galame saniin immoo baay'ee humna hidhate kana baay'een hajjiifamee jira, baay'een ajjeefameera, baay'een lola keessatti qabamee booji'ameera. Gara 121 ragaan itti xumuramee keessa kanaan wal qabate karaa adda addaatiin deeggarsa akka godhan loojistikii kadeeggaran hidhannoo kadeeggaran kun to'atamanii ragaan itti qulqullaa'ee mana murtii aangoon isaa ilaallatuuf dhiyaataa jiru. Haleellaa kanarratti hirmaannaan uummataa fi qaamolee nageenyaa naannichaa tureeraa kan jedhan obbo Taaddalaan aanaaleen tokko tokko to'annoo hidhattootaa kana jalaa bilisa baafamaniiru jechuun dubbatan. Opereeshinichi adeemaa kan jiru aanaa godina keenyaa keessa aanaa gara 7 fi magaalota 3 keessa bal'inaan jalqabnee turre. Bal'inaan ture magaala keessatti bifa dhokata'aan baadiyyaa keessatti immoo bifa hidhannootiin akkasi socho'amaa ture. Kana keessa aanaaleen 3 bilisa bahanii jiran jechuun dandeenya. Dhokatanii yeroo tokko tokko aanaa sabbaa boruu ganda lamaan dhokataan kaseenanii bahaa jiraatu malee aanaan sabbaa boruu oddoo shaakkisoo Akka waayyuu aanaalee bilisa ta'an jennee achi keessa qabachuu dandeenya. Qaamoleen nageenyaa milishaa gandaarraa kaasii uummata hidhannoo dhuunfaa qaburraa kaasii kun hundi hirmaataa jira. Miidhaan nageenyaa qaamolee nageenyaa irratti qabu akkas guddaan hin jiru. Sochii dhiyeenya kana taasisneen nam tokkochi nurraa wareegameera saniin ala hin jiru. Ajjeechaa saamichaa fi himannaawwan garaagaraa mootummaan kibbaa fi lixa Oromiyaatti raawwatuuf garee ABO irraa hafee fi bosonatti hafee mataa. Hidhattoonni kun garuu himannaa irratti ka'u ni balaaleffatu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan roobii galgalaa kanumaan xumurama. Boruu walitti deebinaa sagantaarraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan isiniif qopheesse Firaafolii Dhugaasaadha. Gama teeknikaan Osgaar Bongaan waliin ture. Boruu walitti deebinaa halkan gaarii.